واي بودا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكملت الرهاسة مثلا كم تقام دبرتي لا ميدا استغفر الله واتوب إليك dubbachuu dadhabe malee silaa inuma dubbadhaa beektee osoo aaree inuma dubbadhaa garuu kamtu qaama dubartiidhaa miidhaa kan jedhu gaaffiidha naaf. Namni waaqni kiyya guddaan waaqni tokkicha hin qabu kunoo karaa Maryam keessaan naaf dhalate nama ta'e naaf dhalate intala waggaa 12 keessaan naaf gad bahe jedheetiin amanu. Namni akkas jedheetiin amanu waan fuudhaa maalaasaa. Fuuti bar waan xiqqaadha bare jechuun kun waan xiqqaadha si galtee waan xiqqaadha akkamitti akkas jedha. Okay waan Aishaa irratti eeganni gaafateen deebisaaf himee Aishaan nama akkamiidha turte kan jedhu irratti waan tokko deebisaaf itti mul'iseeti. Gata Muhammad alayhi salaatu wassalaam fuudhan akkamitti isiin hagam geesse kan jedhu. Okay. Nasal fachiiftan abbo. In dubbadha jedhee keenyatti ulfaatee bar. Duraan innuma dubbadha illeedha. Osoo aaree jiraadhan malee innuma dubbadha. Laakiin sun aariin ammoo xiqqoosi itti ulfaata malee. Ayyee. Mee waan kana isin agarsiisuu barbaada. Waa'ee Aishaadha. Yeroo hedduu irra deddeemanii waan kaasaniifi. Hadiisni kun Sahih Bukhaarii 949 irra jira. Arguu jirtanii 949 irra jira. Sirriitti ilaalame waan kana sirriitti xiyyeeffadha ilaala. Aishaan jarri waggaa 9 wagguu nuti jennuuni ijoollee xixiqqoodhaa se'an isaan. Yoo warri waraabdanii gadhiiftan gaariidha. Ijoollee xixiqqoodhaa se'an isaan. Yeroo hedduu waa'ee Aishaadhaa wagguu dubbannu yeroo kaan ammoo waggaa 9tti heerumtee wagguu jennu daa'ima xiqqoo wayiidhaa se'an sammuu isaanii keessatti. Lakki akkasii miti. Aishaan umriidhaan waggaa 9 taasisu malee qaamaan geessee jirti sirriitti geessaa. Saniif jecha Nabi Rabbiidha alayhi salaam waggaa 6tti ni kaaydatanii aga waggaa 9dhaa eegan. Gaafa isaan fuudhan sana ammoo Aishaan kunoo ofii isiitii kaa'imtu hadiisa Bukhaarii 949 irra jira. Maal jetti? دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي عليه الصلاة والسلام نرت السينني وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثة جدي يقول لي لما وهي دبر لما وهي أسو والناجرات جرت أسو ويدو جرات جرت ويد سنبودا نمو فطاجع على الفراش نبي ربي لاني جيسا فراش الرا وحول وجهه فول سانية قرقلتني أبو بكر أمو سيني فانتهرين اللو ليجد أبانكو جتشولا وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم مزموري شيطان هذا دوفتني نبي ربي برت عليه الصلاة والسلام جدي جتشوني مزموري شيطان فجدمتني جدين كأني جدون كوني ويدو مجل ويدو فتو سنين فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي لا سرت قرقلي فقال دعهما يقول ليش مراسا دي سيرني جرد مانو فلما غفل غمستهما فخرجتا نبي ربي عليه الصلاة والسلام تقوسي دقتني جنان جر لمن كنت تجرباتي جد وكان يوم عيد قيان سن قيا عيداتي قيا أياناتي يلعب السودان بالدرك والحراب ورقو قراتشوني قاب سندوفني وانتي الآفية كسم اللي إبو أن تبتات رني جدي فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين تكا أنو متويو نبي ربي لا كرده تكا أمو اسمات رفيتي ميلالو بربادا ننجل إجدي لما نجيش لمان كساني دقاده فقلت نام إجدي فأقامني وراءه وفدوبنا الآبي جدي كنو ودوبنا الآبي جد نبي ربي لد آبتنيتي سير لدوبا الآبن وخدي على خده جد وخدي على خده جدشون وانا إسارة مدين إسارة مدين كيا مدي إسارة وسوجرو جد فكان جدشو يوكام بوكو جداني نانو غريتي خدين جدشون يوكام مدي جدشون إسيني قلتي بكا كان وانا انفيدي بسبب نسارة مالي دا بكا كان وانا انفيدي في مدي جدشون as bakka kana yookaan boqoo jedhan kanaadha. Akkanatti nabi rabbi an dhaabadhe jette Aishaan duyda duubaan laal kanatti maddii isaanii maddii koo maddii nabi Muhammaditti alayhi salaatu wasalaam maxxansee akkasitti taa'aa ture jetti akkasitti ilaalaa ture jetti. Maal agarsiisa kun? Maal agarsiisa? Aishaan radiyallahu ta'ala anhaa gaafa ijoolleedha jedhan san iyyuu isiin dheertuudha nabi rabbiidha duuba dhaabbadhe jetti kunoo. Osoo daa'ima xiqqoodha taate nama guddaa duubaan dhaabbattee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dheeraadha. Jiddu galeessaati nabi Muhammadiin dura alayhi salaatu wassalaam duubaan dhaabbattee akkamitti wanna jechuu dandeessi. Osoo daa'ima taate akka isaan jedhan san osoo daa'ima xiqqoo taate akkamitti ilaaluu dandeessi nabi Muhammadiin duuba dhaabbattee. Intala guddoodha dheertuudha.
waggaa sagal gaafa jennu umrii isiitii jechuudha malee isiin gaafsan hin geenye jechuudha miti. Geessee jirti, bareechitee geessee jirti gaafsan. Hojjaanillee Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam walitti dhiyaatti jechuudha. Kun ammoo ابن العربين عارضة الأهوذي كيستي جلدي سدفا فول دبسدي فول صدمي أفرافارة ندبتني عائشة رضي الله تعالى عنها كان جتيجلني قالوا حديثني كوني منقطع لكن إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة يو انت اللي تكوغا سقل جيسي اسين دبرتي قدو الأجت دبتيجلا دبرتي قدو الأجت دبتيجلا دبلت أنا ما سمو قرانا يو ديبني عائشة رضي الله تعالى عنها wannan jettee gaafa wanna jettu san jechuudha. Gaafa maddii ufiidha maddii Nabi Muhammad irra alayhi salatu wassalam keessee dhageeffattu san keessee waan sallaaltu san Ibn Hibbaan akkasuma Bukhaariin illee waan kana odeessanii jiran hadiisa 3,529 irratti gaafa san maal jetti wa ana jaariyatun ani ijoolleedha gaafa sanii jetti. Sini galtee gaafa san ijoolleedha jetteetiin dubbattii jechuudha. Dabalataan الإمام النووي رحمه الله تعالى وان كان الرتي شرح مسلم جلدي سقلفا فول دبلا ما في جهه الرتي قاف دبتان أكن جري دبتاني واي فول إسلام ما كان الرتي وقوها سان جيتشو إجولي عمري الآن تيكو دا كنا يوكان إجولي عمري الآن تيكو سيوانا جت كنا عمري الآن تيكو وقا سقل وقا قرآن وقا كودشان نانو سنجر تجيتشو إجولي عمري الآن وانا جت كنا فرون دندا أما كان جو سنيرتها سوان مال جدني سرت لالا وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها جدا إجولتكو يوكان دبرتكو تنهيرم سيفمتي تسينون جدا أمري نسيرا فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به يو أبا وراتي في نمني سيرم سيسي أبان يو ولي قلن حال اسم مين يوتي ركون قبو جدا وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين يو ولا بنمو نيرم سيفمتي كان جد رتها سوا تجر مالك فاتمو مالك شافعي الإمام مالك شافعي أبو حنيفة مال جلال حد ذلك أن تطيق الجماع أبا وراء جنجراتون دركما برقون دركما جلال ويختلف ذلك باختلافهن إني سنمو أك إسانيتي أك حال إسانيتي والأبا جلال أكنا جتشون دبرتين وهندلي والكتامد قرين توقع ساقلي جيسو جيرتي قراني جيسو جيرتي سديدتي جيسو جيرتي قرشانيتي جيسو جيرتي تديدامتي جيسو جيرتي ولا يضبط بسن أمري توقع جلال قد أبا مندندامو وهذا هو الصحيح جدا وهذا هو الصحيح جدا سنغالتي كانت يسري جدا أبان توقف على إسلام ما كيستي إجولي يو إسين عمري دان تكو تاتي عمري دان تكو تاتي توقو أباتو هرمسيسو كبا إسلام ما كيستي نجيما كمبرا لما فارا أبان وقو كنو سان انتالتي ينجيسي منجيسو جيشو كنا مبيكا انجيسي أبي بكر أبان عائشة رضي الله تعالى عنها نجيس إنتلك يجيسي تفرد أجريتين هاتي عائشة لكنن أمن يرو سنجرو لي تكامر ميتين بيب كنافو عائشان قد دورا غافسن إيرتو الليلة جيسي جرتي الليلة عمري أنا مو غاسا قل جيتشون نمني أكا قامني نما والأبا يرو والأبا واني جارا قرآن اندورا جارا قرآن اندورا وقاد بتوكو الراتي في أري توكومت وقاد بلما الراتي في أري توكو رامت وقاد بسدي في أري توكو رامت وقان كونو توكو فاري توكو ميتي نبي محمد كان فورا وقا كوم توكو في إبا فوريدو إسا كان أرى كان أرى كينيتين وانا جد جيغوتشون يوكانا ممرتي تكنون تقو سير أركز على سنين جيشو بالبادة لما فانا مي وان قرانون كوني دبتو سنتي موليسا قرانون أما الدنيا راتي جاري قرا وري وانا دا قراتو جيشو لا وري حاكمي دا دبتاني ولي قالتي puberty jedhani puberty jechuun puberty in girls jechuun ka gahumsa dubartiin waggaa meeqa geessi kan jiru dubartiin waggaa meeqa geessi kan jiru puberty jechuun guddina dubartiin takka geesse kan jedhamtu waggaa meeqatti kan jedhu qorannoon amma addunyaa irra jiru addunyaa irratti kan qorannoon garagaraadha gaggeeffamu kan himamu generally begins between the ages of 8 and 13 akkana jechuun isin galaa miti isaa waliigalatti jedha ijoolleen guddinni ijoollee gahumsi ijoollee dubaraadha waggaa 8 hanga 13 jidduutti argamaa jedha isin galaa miti waggaa 8 hanga 13 jidduutti argamaa jedha though it can start earlier or later jechuun achi durallee jalqabuu danda'a yeroo takka jechuudha yeroo garii ammoo achi durallee argamuu danda'a achi boodallee argamuu danda'a garuu ammoo baay'inaan ka warri qorannoo gaggeessu himu waggaa 8tti hin geessi intalli waggaa 8 irra jidduu waggaa 13tti intalli ni geessi jedhanii dubbatan jechuudha.
Intalli ni geesse. Kana anaa miti kan qoratee isinitti himaa jiru. Anaa miti bar. Anaa miti kana. Qorannoo kamiyyuu yoo qorate yoo deemate gaafadhaamee wannan rayyuu eenyu kana Uberti jechuun mallattoo intalli takka gahuudha jechuudha. Gahumsa buluuga jedhan afaan Arabiffaatiin. Buluuga jedhanii sinnal buluuga jedhanii. Intalli takka geesse kan jedhamtu jechuun fuudhaaf gahuu sun taane geesse kan jedhamtu jechuun beekaa garaa keessatti waa qabachuu dandeessi, ulfaa'uu dandeessi kan jedhamu jechuudha. Kun ammoo isii bira gahuun ammoo akka dandeettii isiitiin wallaaba. Isinii galaamisa. Kana ammoo yoo bakka barbaadan seentanii ilaaltanii bakka barbaadan fakkeenyaaf amma organizationii wanna sun jiraami kan fayyaadha jiraami kan waliigalaadha jechuudha. Internationaliin jiraamiti isa. Inni sunillee jira international organization amma healthidha san jechuu yookaan ammoo kan fayyaadha kan jedhamu san munaddamatu siha alaalamiyya kan jedhamu san illee ilaaltan inni sunuyyuu waan kana ni mirkaneessaa isiniin jechuu barbaade. Garuu ammoo kiristaanonni waan kana waan tokko hin hordofan. Macaafa isaanii keessa immoo jira inni kun. Macaafa isaanii keessatti maal jedha wanna irratti himee isinii dubbisaa waa'ee fuudhaa irratti jechuudha. Macaafa isaanii keessatti himee bakka takka isinii dubbisaa. Saddeeti wedduu caalu boqonnaa 8:8 nuti obboleetti xinnoo takka qabna. Isheen guntuu tayyuu hin baafne. Guyyaa isheen heerumuuf kadhatamtutti nu obboleetti keenyaaf maal goonaa jedha. Kun maal agarsiisa? Osoo guntuu tan baasin ijoollee xixiqqoo heerumsiisuu danda'ama jechuudha. Jarri fakkeenyaaf dubbatame. Fakkeenya waan hin danda'amne dubbatamu macaafni keessatti. Nuti obboleetti xinnoo tokko qabna. Isheen guntuu tayyuu hin baafne. Guyyaa isheen heerumaaf kadhatamtutti nuti obboleetti keenyaaf maal goonaa jedha. Isaan hin qoratan, hin hubatan, Aayishaan mee hagam geessiin jedhan. Wagguu nuti itti himnu Aayishaan ijoollee daa'imaadhaa miti. Umriidhaan waggaa 9 jedhamti malee intala guddoodha. Intala dhaabbiin isii Nabi Muhammaditti dhiyaatu. Intala qaamaanillee Nabi Muhammaditti dhiyaatu osoo jennee itti himnu lakki daa'ima xiqqoodha. Akka waan eenyu dubbadhaa isaan hin jedhan hin beeku jecha. Dogongora kun sirriidhaa miti akkasitti yaadina jechuu barbaadeeti kiristaanota. Ama isinii fee yaa jamaa. Isin gammachiise moo isin naasise? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jazakallahu khaira ya shaykhana. Asirratti akka tasaa gaaf takka naaf feeranii naan jarri goobanaa jedhamanu. Gaafii kana natti kaasanii hanga ta'e yaaleen ture akkuma akka addunyaa irratti the smallest maazariin haatii xiqqoodha jedhamtee dubbatamtu akka jiinas buukii irratti kan barreeffamtee jirtu amata 6 amata 5tu jira amata 5 jechuu kiyye intala gara hindii kanaa sana deeggaruuf otoo hin ta'in akkasi jedhee itti dubbadheennaani Faaximaa dammoo eenyuun immoo nikaa hidhuudhaa fi mucaan kun hin geenye jedhanii mucaa waggaa meeqaa jiranii xiqqoo sinaa baay'een isaa asirratti wallaahi itti deebi'ee ilaallee dhiheenyuma. Eenyuun Faaximaa moo? Faaximaa dammoo eenyuun mucaan koo hin geenye jedhee didee ishii kana immoo kan amata 9 kana fuudhee jedhaniiti criticize gochuu barbaadanii asirratti. Waan isaan ilaallatuudhaa miti bara. Faaximaa didanii baataniidhaa miti. Fakkeenyaaf amma ani intala takka fuudhee jechuun haati manaa kiyyaaf amma obboleettiin tiyya walqixa ta'uu qabdi dirqamas. Yookaan ammoo ilmoon tiyyaa fi dubartiin ani fuudhu takka walqixa ta'uu qabdi moo? Namni hundi walqixa ta'uu hin danda'u osoo jedhamee isin jechuu kiyya. Itti jedhamu hin jennee itti deebina. Maal wanni kun waan wal qabatudha. Aayishaan nama agamiiti wanni guddaan isa kana. Akkuma dura inni mul'isaa ture san hadiisa Bukaarii san dhaabbattee ani Nabi Muhammadin duuba dhaabbadheetiin jara laalaa ture jetti. Dhaabbiidha. Hojjaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hojjaan Nabi Muhammadiif hojjaan Aayishaadha radiyallahu ta'ala anha walqixa jechuudha. Si galtee Nabi Muhammad eega isin walqixa taate kana Aayishaadha kun asumatti xumuramaa jechuudha. Takka ammoo takka jaarraa 18ffaadhaan dura
takkaa jaarraa 18ffaadhaan dura namni tokko takkaa Nabi Muhammad hin qeeqeen beeku. Achuma as akkaatuma islaamummaa kanatti tuqan dhabanii jennaan wantoota kana qotanii baasanii tumaa irratti haasa'uu jalqaban. Nabi Muhammad yeroo san keessa Nabi Muhammad hin qofa osoo hin taane addunyaan akkaataa itti wal fuudhan akkana. Ergaa tokko maqaa ta'e miti. Ergaan Qorontos isa dura miti. Kanaafuu macaafni qulqulluun macaafa 66 qaba. Isa keessaa isa tokko baastee dubbiste. Ergaa Qorontos tokko duwwaatti amanatu hin taane guutummaa guutuusaatti amanna. Gaafa Paawulos kana jechuun macaafa seera uumamaati kaasee hanga mul'ata Yohaanisitti kan jiru guutummaa guutuutti amannaa. Kakuu 39 kakuu 27 guutummaa guutuutti amannaa. Kanaafuu asitti kan inni dubbachaa jiru Qorontos duraa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 kan inni dubbachaa. Nuuf garuu Waaqayyo tokkicha jira. Innis abbaa isaa waan hundumaa uume jedha. Waaqayyo abbaan waan hundumaa uumeera. Uumeera. Nuuf garuu ilmi uumeera. Uumeera. Hafuurri qulqulluus uumeera. Uumeera. Gaafa sartaa soofnu faankishinaaliitiidhaanii waa'ee faankishinaaliitii dubbachaa jira maqaa ta'ee fi Waaqayyo tokkicha jira. Innis abbaadha. Kan inni uume immoo karaa ilma isaatii uumeedha kan inni jechaa jiru. Akkasuma Yohaannis boqonnaa tokkoof lakkoofsa 10 gaafa dubbisnu immoo Yesuus Kiristoos immoo uumaa akka inni ta'e ofiisaaf iyyuu dubbata irra deebi'ee. Ofiisaas uumaa akka inni ta'e. Kanaafuu iddoo kanarratti waa'ee maalii dubbachaa jira ree? Waa'ee faankishinaaliitii dubbachaa jira. Asirratti nuyi garuu Waaqayyo tokkicha jira innis abbaadha gaafa jedhu Yesuus Kiristoos uumaa miti jechaa jiru. Yesuus uumaa miti kan inni jechaa jiru. Garuu Waaqayyo tokkicha jira innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyi maqaa isaa jiraannudha kan inni jechaa jiru. Faankishinaaliitiidha kan inni ibsaa jiru jechuudha. Maastaa taate haadaan maastaa wal si godhe moo maali gurbaa? Dura nama dhageeffadhu. Kawan dhaggeeffadhu ati. Waan tokko gaafa gaafattu daashmuudhaati keesseen sii deebisan. Amma fakkeenyaaf daashmuudhaati keesseen sii deebisan miti. Waa'ee uumuu si gaafachaa jiru. Abbaan barbaade haa uumuu haa dhiisu. Akkas jedhamu kaa abbaan barbaade uumuu dhiisuu jechuun dandeessu barra. Macaafa qulqulluu natu tamana guutummaa isaatti tamanna guutummaa isaa walitti ammoo sii deebisaan jira. Iddoo kanatti immoo Qorontos irraa boqonnaa 8 irratti immoo waa'ee maalii barsiisa kan jette irratti immoo waa'ee maalii barsiisa jedhu waa'ee faankishinaaliitii barsiisaa jiraadha kana sin jechaa jiru. Waa'ee uumuu si gaafachaa abbaanii karaa ilma isaatii akka inni uumeedha kan inni dubbachaa jiru. Ilmi isaa sun immoo gooftaa akka jedhamu. Gooftaan sun immoo keeriyoos jechuudha. Keeriyoos jechuun immoo loord jechuudha. Ana bira maastaa waliin godheen gaafiin kiyya waa'ee uumuu sin gaafanne. Erga Father is God, Holy Spirit is God, Son is God jenne. Paawulos maaliifi nuuf garuu Waaqayyo tokko jira innis abbaa jee qofa yaamee maaliif Holy Spirit is God, Son is God lameen kanarraa dhiisee Father is God isa reefu yenneen san qofa nuuf garuu Waaqayyo tokko jira innis abbaa qofa jee maaliif yaameedha. Waa'ee faankishinaaliitii maqaa ni barsiisaa jiruuf. Waa'ee faankishinaaliitii maqaa barsiisaa jiruuf. Faankishinaaliitii fi maareeshinaalii miti kan gaafadhe maaliif? Waa'ee maaliifidha kan inni dhiise jechaa jirtuni waa'ee faankishinaaliitii maqaa barsiisaa jiruuf. Akkasii. Ayyee Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 baase. Deebisi kasaan marti. Yaada keessa. Tokkuma ati amma Paawulos. Olii gadi hin fiiginiiti tokko irratti haasa'e ka dhaabbadhu. Faankishinaalitii. Dhageeffadhu kaasa. Paawulos waa'ee faankishinaalii barsiisaa jira jettee mi asirratti? Paawulos san barsiisaa jira jettee mi? Ilaalla Maarqos. Ishi Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 dhaqe. Deebisi kasaan maa? Isaan maartu olii galeerraa? Olii galeerraa? Eshi ta'u. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 dhaqe. Deegaa 10 duwwaan turaan abara. Daqiiqa mokornan sannuugaa nurra kutee daqiiqaan. Sa'aatiin deemeera maqaateef 10 meeqa? Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29. Dubbisi. Dubbisa fa'a. Maal isitu bu'amee miti dubbistu? Dubbisa kaasee macaafa keetii harkaan qabdu ati. Situ waamee miti dubbistu na deggara jette? Ati dubbisi. Amma kana irratti walitti akkaraakkaru dubbifadhu miti jii godheera. Sagalee afaan keetirraa hin dhaga'uu barbaada. Hayyee akkana ja'a. Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti. Dhagayyaa Israa'el Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadhaa ja'a. Yesuus dubbachaa jira. Dhagayyaa Israa'el Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadhaa jedhe. Akkasii fi akkasumas.
Eshi. Akkasuma jeemi. Gooftaa. Waaqayyo gooftaan keenya. Waaqayyo gooftaan keenya je. Gooftaan keenya. Ta'uufi. Keenya jee ka dubbachaa jiru kun eenyu? Waaqayyo gooftaan keenya. Waaqa tokkicha iseensi tokko. Waaqayyo gooftaa iseensii fi maarreen dubbanne asirratti waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jee kophaa isaa. Akkasimi? Namummaa isaanii waa'ee iseensi dubbachaa jira jechuudha. Waaqa tokko isa jennu jechuudha. Waaqa tokko isa jennu osoo hin taane iseensii fi maarree dubbachaa jiru. Ka dubbachaa jiru kan waaqayyo gooftaan keenya jechaa jiru kun eenyu? Yesuustuu foon isaanii waaqayyo tokkicha akka inni ta'e keessa deebii ja'a afur. Risaayit gochuudhaan kan inni dubbachaa jiru keessa deebii ja'a afuriidhaanii waaqayyoon keenya waaqa tokkichaadha kan inni jechaa jiru. Iyesuusiitu akkas jechaa jiraami keenya jee. Foon isaadha. Iyesuus kuni son is God jennee isuma reefu yaamne saniimi. Isuma reefu son is God jennee yaamne saniitu waaqayyo gooftaan keenya jee dubbachaa jiraami. Foon isaatiin? Foonii fi hafuuraa fi lafeellee haa ta'u. Foon isaatiin jechaa jira. Amma ishee yoona saaksii ishee akkasii dhiisi. Yoona lafee maaloo jechuu dhiisiiti foon isaatiin jechaa jira. Iyesuus fooniin ni haasawa. Haasee kanaaf jiraachaa ture miti haasee deema kan inni ture kanaaf miti. Iyesuusummaan namnummaan jaamu inni ati waaqa jettuun kuni. Eeguma Mariyaam irraa dhalatee booda maqaan Iyesuus jaamu katti moggaafame. Fayyisaa jechuudhaanis. Eeguma Mariyaam irraa dhalatee booda namni Iyesuus jaamu biyya lafarra kan dhufe. Gaaffii keessa kana xumuriitii isa kanatti dabarta. Saammaa xumuri. Waan fooniitiin si xumuruu deema dura. Foonidha. Iyesuus namni jaamu. Eeguma Mariyaam irraa dhalateen booda namni Iyesuus jaamu biyya lafarra kan dhufe. Fooniinoo? Fooniinis haa ta'u waanuma fadheenuu biyya lafarra kan dhufeen eeguma Mariyaam. Fooniin waama fedhe jechuu dhiisi yoona sillaaqii ishee akkasii dhiisi tuffii dhiisi. Garuu fooniin dhufe. San dura Iyesuus namni jaamu maaliin ture? Waaqummaan ture. Eega dhalatee hoo? Foon waaqa guutuu waaqa guutuu fi nama guutuu ta'e. Iyesuus biyya lafarra deemee inni Mariyaam deesse inni biyya lafarra deemee nama barsiisaa ture kun waaqa nama guutuu waaqa dhugaa nama dhugaa jechuudha. Gaafa Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti nuuf garuu waaqayyo tokko jira inni abbaa jee dubbatu san waaqummaa ni qaba moo hin qabu? Qaba. Waaqa guutuu nama guutuu garuu kan inni dubbachaa jiru waa'ee namummaa isaa kan inni dubbachaa jiru. Eega namummaa maaliif nuuf jee dubbatare waaqummaan isa keessa ni jirti moo hin jirtu? Namummaadhaan dubbachaa jira. Nuuf jee bar. Birrii wayii seete kiisisa keessa kaatee deema seete waaqa tokko jira siin jee bar. Isa kaayyatee deemare waaqummaa isaa. Yamirree noo barsiisa. Waaqa guutuu nama guutuu naan jechaa jirtu amma. Identiitii miti neechariidha miti kan jechaa jiru. Waaqummaan isaa qaama isa foon isaatiin adda ba'ee ni beeka. ምንድን ነው የምታወራው? Waaqummaan Iyesuus. እሺ በቃ እሺ ኢቭኔ ነውማ ሳን ዱባቻ ጀራ አርጉሜንት ቀባተና ፊድ አርጉሜንት ቀባተና Iyesuus Kiristoos. ነውማ ሳን ዱባቻ ጀራ namummaan isaa waaqummaan isaa namummaa isaatiin gargar ba'ee ni beeka. Gargar ba'ee beeka. Utuu uumamuun dura. Utuu adda qaama tokkotti waaqa guutuu foon tokkotti qaama waaqa guutuu nama guutuudha. Kana yeroo jennu garuu yeroo inni itti beelee jira. Kan inni beelee foon isaadhaanidha kan inni beelee. Foon isaadha. Waaqummaan isaa jiru yeroo san. Yeroo san waaqummaan Iyesuus kana gaafa biyya lafaarra deemaa ture kana. Iyesuus inni foon uffate. Inni ati foon jettu kuni gaafa biyya lafaarra deemee dhageeffadhume gaafa biyya lafaarra deemee fooniin waan kana dubbachaa ture san. Waaqummaan isa keessa ni jira mire. Waaqa guutuu nama guutuudha.
Aishee gaafa Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti nuuf garuu waaqayyo tokko jira juu kana Namummaa isaadhaan jedhe. foon inni kana jeen kana keessa waaqummaan isaa ni jirti moo hin jirtu? Namummaa isaadhaan jedhe. Gaafa kana waaqummaan qabu. Namummaa isaan jedhe. Nama kan isa gochisiisu maalodha? Foonsaadha? Foonsaa duwwaadha? Waaqummaa ni qaba moo hin Naa qabu deebisi. gaafa kana dubbisu? Nama kan jechisiisu maalodha? Gaafni nan si gaafachuu jiru. Nama kan jechisiisu maalodha? Maaliif amma fakkeenyaaf foon keessatti foonsaatti waaqa guutuu nama guutuudhaan kana sin jedhe. Amma nama kan jechisiisu foonsaa duwwaadha yoo naan jettee namni gaafa du'u nama ta'uun dhiisaan siin jedha. Namni gaafa du'u nama ta'uun dhiisaa hin dhiisu. Nama kan jechisiisu amala inni qabu guutummaa guutuutti neecharii namummaa inni qabu guutummaa guutuutti. Foonsaa keessatti waaqa guutuu nama guutuudhaadha. Gaafa iddoo kan inni isaa jiru namummaa isaadha kan inni dubbachaa jiru. Namummaa isaatiin dubbachaa jiraami? Waaqummaan isaa too isa keessa ni jirti moo hin jirtu? Maal isaa keessa? Namummaa isaa kana keessa gaafa Maarqos boqonnaa 12 namummaa isaa keessa hin jiru. Foonsaa keessa jira. Foonsaa keessa waaqa guutuu nama guutuu. Foon isaa san keessa jirtimi? Inninis waan kana waaqayyo keenya jee kan dubbachaa jiru kana foonsaatiinimi? Garuu namummaa isaadhaanidha. Neecharii namummaa isaadhaan jechuudha. Reefu fooniin dubbachaa jira naan hin jenne amma namummaa kan inni dubbachaa jiru garuu neecharii namummaa isaaniidha. haa ta'u ishi kanaas bira dabri na ishi. No maal dabarra amma fakkeenyaa fi waraabessa kan ittiin jirtu maaliifidha? Naagalee jira bakka naagalee jira bira dabri. Maaliif bukkee dabartaa fixi? Ishi naagalee jira wangeela Yohaannis boqonnaa. Fixi. Ishi fixi xumurre wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa. Hin bayin. Sa'aatiin geera walakkaa wajjin teera biraazer hojii galuun qaba bornarra. Daqiiqa 3 afeebichi daqiiqa maal takka naa fayyadame. Si wajjin haasa'uu kan hin dandeenyee fi daash mulaa miti kana sii deebisu. Ishi gaafii takkittiidhaan ishi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Yesuus akkana jedha. Ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqiiti ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti ol naan baajee isaanitti anaaf himii jedhe. Teekkilna. Waaqayyoon isaa kan inni biratti ol ba'uu deemu san waaqa kami? Abbaa. Waa'ee abbaa dubbachaa jira asitti maqaateef. Abbaan waaqayyo Yesuusimi? Namummaa isaadhaan namummaa fi kanaan sin gaafadden Yesuus kan dubbachaa jiru. Si deebisaan jira bara amma lama deebii xiqqoo situ tiikii naa godha miti bara kunuun sitti maan jira bara situ tiikii godha miti deebii macaafni hin barsiisaadha. Kan inni jechaa jiru asitti gara eenyuun deema kan inni jechaa jiru gara abbaa deema. Gara abbaa kootii gara abbaa isaa nuun kaadaan jirru abbaa ta'uunsaa. Gaafa inni deemu gara waaqa isaanii fi waaqa isaa deema. Gaafa inni deemu garuu maal isaadhaan deema? Maal isaadhaan deema? Foon isaadhaan deema. Maal isaadhaan deema? Yesuus maaliin ol ba'e? Foonsaan. Ammoo maaliin jiraachaa jira? Waaqa guutuu nama guutuu ta'ee glorified body'dhaan jiraachaa jira. Gaafa ol ba'uu deemu sanoo? Glorified body'dhaan ol ba'e. Nama guutuu waaqa guutuu ta'eetuma ol ba'eemi? Eeyyee. Garuu gaafa jennu gaafa akkas jennu waaqummaan isaa. Hey. Muutii irra hin jirtu boo gad deebitee ol deebitee muutii ettee qofalta maaltu muutii si godha? Muutii irra hin jirtu muudii hin qabatin. Muutii jaaza. Gurbaa muutii irra hin jirtu banaa jirta haasoy. Barreeffama muudii hin qabatini. Haasoo yoonasmoos muutii irra hin jirtu. Haasoo kee feenaa kamiin muutii si goona. Seqa yeroo naggeesse jettee dhaabbatu daqiiquma xiqqishoon qobsisiin jechuun jirra. Ishii gaafii sirraa hin jijjiiraa dubbaddu. Dhiifne bakka bira kunne gaafiidha dubbaddu. Yoonasmoos.
Bira kunne waan biraa osoo hin banadhu ishee. Waan biraa osoo hin dubbadhu gurba. Ifii keessa gabbaddee muutii qabattee muudii nurra qabattaani. Gurbaa banadhu dubbadhu muutii harki sirra hin jiru. Harki banattuun sirra hin jiru gurbaa banadhu dubbadhu. እሺ ሚዩቲቱ ምናምን ጎተንቴ ጋሪ Muutii namnummaan si godhee hin jiru ኧረ በእናትህ ዲሲ ቪዲዮ ሪኮርድ ጎቻ እንጀራ ነው ቡኬ ጅራ ነው maaltu muutii si godhee minurraas አዲሚኒ ሚዩቲ ጎተኒ tokko muutii si hin goone osoo haasoo tokko muutii si godhanii. isa dhiisiiti ishoo isa waliin takaraakkarru viidiyoon jira maqaatee fi wal caqacaquun barbaachisu isa kana gaaffii keetti Ani gaafii sirraa hin jijjiirennaan banatte hin jijjiiru sanuma si gaafadha akkinis hin jee. gaaf Yesuus Kiristoos gaafa ol ba'u san ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara waaqayyo kootiif waaqayyo keessanitti ol naan ba'aa ja'iisaa kanaaf hin jeen. እሺ kanamummaa isaadhaan gara abbaa isaaniif gara abbaa isaaniif gara abbaa isaatii gara waaqa isaatii dhaqa. Gara waaqa keenyaa fi waaqa isaa deemeemi. Waaqa kee miti garuu waaqa isaanii dhaqee Gara waaqa kootiif waaqa keessanii jeebar. waaqa kee garuu mitiidha yaadi koo waa'ee kee miti kan inni dubbachaa jiru. Ishi haa ta'u waaqa Maryam Magdalaawii faadhaami. Hayyee waaqni Maryam Magdalaawiitii fi waaqni Yesuus waaqa tokkoomi. Foonsaadhaan eeyyee tokko. Tokkichi san eenyu? Iseensi tokko. Yesuusis iseensi tokkicha san biratti ol beemi. Iseensi asirratti kan inni dubbachaa jiru waa'ee abbaadha kan inni dubbachaa jiru. Iseensi sana immoo qaba gara abbaa isaatii deema waa'ee abbaa kootii jedhe maqaatiif. Akkasi gaafachuu jiru. Waa'ee abbaa kootii jedhe maqaatiif. Waaqni Maryam Magdalaawiitii fi waaqni Yesuus fa'aa waaquma tokkoomi. Eshi sa'aatiin koo deemaa jira asirratti si ibseen ba'a. Kan inni dubbachaa jiru na kabajii nama. Si kabajeetuma gaafii tiyya seeraan si gaafachaa jira. Beekaan qabaa jira. Dhaggeeffadhu siin ibsa bar. Daashmulaa miti bar. Miti. Bakka duwwaa guutii miti. Gaafii si gaafadhe deebii kannu. Gaaffiin kee bakka duwwaadha. Bakka duwwaa haa ta'u firoomsii haa ta'u. Bakka duwwaadha. Gaaffiin kee bakka duwwaadha. Gaaffiin kee bakka duwwaa. Bakka duwwaa hin deebisu. Ibsii taanaan garuu hin deebisa. Hayyee ibsiyaa. Ibsiidha. Miti. Hayyee. Asirratti kan inni dubbachaa jiru gara abbaa keessaniif gara abbaa kooti jedheera maqaatii fi gara abbaa akka inni deemu dubbachaa jira. Gara abbaa isaati akka inni deemu. Kanaafuu namummaa isaadhaan gara abbaa isaati akka inni deemudha. Kan inni dubbachaa jiru. Yookaan akka ol butamu jechuudha. Glorified bodyidha. Hayyee waaqni Maryam Magdalaawiitii fi waaqni isaa tokkoome kan inni biratti ol ba'u deemu san. Fooniin. Waanuma fadheenu waanuma inni ol ba'u deemu. Deebisi fooniin. Ani foonii fi lafee fi kaanitti maalitti adda beeka Yesuus fooniin. Mee foonii fi waan ati haasoftu kana sirraa hin fudhadhaati. Bakkuma takka bakkatti Yesuus ani foon kiyyaaniin akkana dubbadhee jee macaafa keessaa naan. Iyyonachu wiirdi yoona xiyyaaqi no akkas jedhu si miti situ barreesse miti bara kitaaba waaqatu akka kiyyatti naataa jedhu kan jedhutu waaqatu akka kiyyatti naataa kan jedhutu ibsa malee ahaan baanka jedhu naa barbaada achi keessa caanaa barbaada achi keessa Google search miti bar. Illaa Yesuus an fooniin hin dubbadhe hafuuraan hin dubbadhe lafeen hin dubbadhe hin jenne ati foonii fi maarri hin jettee madda baasta. Isa akkamittiin barteedha jedhina gaafu gam inni hin danda'amam. Akkamittiin barte foonii jechuusaa jedhina gaafu. Ayyee akkamiin barte. Echoo macaafa qulqulluu guutummaa isaa yeroo dubbisnu amala waaqayyummaa Yesuus Kiristoos akka qabuun dubbata. Akkuma kanas amala namummaa akka qabuun dubbata. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kaasnee dubbisuu dandeenya. Amala waaqayyummaa Yesuus isa qaba. Yohaannis tokko lakkoofsa tokko. Yohaannis tokko lakkoofsa tokko ishee. Dubbisnu? Dubbisi. Qolaasiyaasis dubbisuu dandeenya baasne. Yohaannis tokko lakkoofsa tokko dubbisi. Eshi. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa waaqayyo ture.
Inni kun Ayyee. jalqaba jalqabee waaqayyo bira ture. Wanti hundinus Sagalee- waan ta'e wanti ta'e keessa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture jireenyi ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti hin ibsaa dukkanichis immoo tokko jennee bara. ibsaa biraa gahuu hin danda'u jedha. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jenneemi. Yohaannis tokko lakkoofsa tokkooti kaasee eeyyee. Ayyee sagalichi jalqaba maaltu dura ture? Waan hundumaa dura ture. Sagalichi eenyu bira ture? Waaqayyo bira ture. Sagalichi kun waaqa moo waaqaa miti? Waaqa ture. Ofii isaatis. Sagalichi ofuma isaatiif waaqaa mi? Onesmos. Awwa muutii namni si godhe hin jiru gurbaa muudiin qabatanii dubbadhu kun asirratti sitti ergee ofirraa qabii jalaa banadhu. Ifumaa muutii qabattee muutii jechaan oolen. Si dubbachuu jirra. Dubbadhu gurbaa. Miyuutiin hin godhina adaraa rabbi. Boo namni muutii si godhaa jiru hin jiru. Adaraa rabbi aranki jibina. Isin nama guddaa miti rabbi akkas hin godhina hin tolu. Eshi sagalichi waan hunduma dura ture kun ofii isaatii waaqa moo waaqaa miti? Waaqa. Sagalichi ofii isaatii waaqaa kun eenyu bira ture? Waaqa bira ture. Waaqayyoo waaqa bira ture? Iseensiidha. Waaqa lamaa wal bira ture jechuudha. Akkas jechuu miti. Kan inni jechaa jiru ilmi waaqayyoo ta'uu isaadha kan inni nutti agarsiisaa jiru. Mata duree masaallee yeroo ilaalte Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Sagalichi waaqayyoo bira ture moo waaqayyoo bira hin turre? Waaqayyoo bira ture. Sagalichi waaqayyoo bira ture kun ofii isaatii waaqa moo waaqaa miti? Waaqadha. Waaqa ta'uu isaa garuu waaqa tokko jira. Yeroo kana eenyutu eenyu bira ture? Waaqa bira ture. Kana yeroo jennu garuu waaqa lama sadii jira jechuu miti. Kan inni dubbachaa jiru waa'ee Yesuus Kiristoosii waaqa ta'uu isaadha kan inni dubbachaa jiru. Dubbatu waa'ee Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu dubbatu. Zoro walii galuu hin dandeenyu maqaa ta'ee fi. Waaqatu waaqa bira tureemi. Waaqa bira tureemi. Adam asirratti walii galaan jirru bakka ofuma sammatu mataa dhukkubsuudha maqaa ta'ee fi. Waatu deemee wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko fidateemi. Brother, wanni miti nama atis nama barateedha jedheen si yaadaan nama barateedha. Ciqiin kun eessa nama hin geessisu. Ciqiin barnoota irra jira. Asirratti duute. Barnoota irra jira. Asumatti yoo dhiisne gaarii. Duraan ragaa siif taate jettee wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko maanaa. Si baasee bar sitti mee kunoo waan sitti amma fakkeenyaaf quraana yoon baasee si dubbisee. Ragaa siif taate. Dhaggeeffadhu quraana baasee yoon si dubbisee. Ragaa siif taate jettee naa kan ta'e. Quraana baasee yoon si dubbisee ibsa isaa malee quraana kana isa jechaa jirtuun fudhadhuu naan jetta. Miti ibsa ni barbaadda bukkeetti dirqama. Ammaan tana kanaan ibsa isaa gaafan sittimu inni kun barbaadu waa'ee kanaa dubbachaa jira hin barbaadu jetta taana maal haasa'uu dandeenya wajjin. Waa'ee ibsaatiin kanneen si gaafachuu jiru. Waaqaatu waaqa bira jette. Miti. Nagaan boqoddu mallas jechuudha. Nagaan boqoddu mallas. Dibeetii garuu galuu dandeenya yoo barbaadde guyyaa bira macaafa qulqulluu dhugaadha moo quraana dhugaadha kan jedhu irratti anaafatti. Macaafa waaquma silaa namni biraa gidduu keenya jiraate jechuudha. Akka kanatti tun taane daanyaan daqiiqaa eeguu gidduu keenya jiraate haasa'uu dandeenya. Waaquma silaa waaqa kiyya jettee amata meeqa guutuu waaqa isa jirtu ibsachuu hin dandeenye waan biraa dibeetii isa dhiise ammati isa dhiise amma barbaaddeenaan anaafatti dibeetii galuu dandeenya. Garuu gidduu keenya kan hin jiraanne gidduu keenya kan hin taane namni tokko jiraate jechuudha. Ayyee akkiniin siin jeeti. Jalqaba dibeetii na wajjin. Na dhageeffadhu ishii haa dura ni dubbata. Na dhageeffadhu haa dura kan goota hoo deebisi kaa ni goota. Haasoo ofiin deema na dhageeffadhu haa sanboota murtee. Dibeetii ni goota hoo deebisiisa kanaaf ibsa dhiisiiti. Sanboota murtee xiyya sii hima dhageeffadhu haas dubbadhee murtee xiyya sii hima. Jalqaba an dibeetii si wajjin qabadhee macaafaa fi quraanaatu kamtu dhugaadha jee dibeetii si wajjin qabachuudhaan dura waaquma silaa waaqa kiyya jettee itti amantu nama hubachiisuu bari. San booda macaafa keeti moo macaafa biraa dhugaadhaa waliin qabanna. Namni waaqa ifiitu waan itti amanu takka ani waan akkanaatti nama najee waan itti amanu san nama hubachiisuu kitaabuma isaarraa nama hubachiisuu hin dandeenye. Akkamitti kitaaba nama biraarraa dibeetii nama wajji qabata.
anoo fayyaan qabu kanama waaqa isaa waan itti amanu sana akkanattiin itti amana waan akkanattiin amana jee naa ibsuu hin dandeenye wajjin dibeetii dhaqee quraana kiyya keessaa qabadhuuf fayyaan qabuun dura waan itti amantu san gitsii godhi bareechi kitaabuma silaa ittiin amana jettu sanirraa nama barsiisuu namaa ibsuu baradhu san booda dibeetii kanamaat dabartee waliin qabanna nagaan ture. Dibeetii ilama isheen kun yoona saayikooloojii caawwataanaat yoona yeroo takkas gootu yoo takkas goote yoo takkas goote macaafa qulqulluu koo beekuu dhiisuun koo kan itti madaalamu macaafa qulqulluudhaan. Macaafa mafaq dhageeffadhu gaa gidduun galiin nama guddaa miti ati gidduun galle bar. Giri abbaa keetiitu neen ta'a. Kanaaf gidduun galiin kaa. Kabajame. Innaa kanaafuu waan tokko yoo akkasitti goote malee akkasuma waan tokko dhugaa ta'uu dhiisuunsa kan ittiin beekamu macaafni qulqulluu waa'ee sanaa hin barsiisamu hin barsiisudha. Kanaafuu waa'ee kana haasa'uu keenya irratti macaafni qulqulluun dhugaadha moo quraana dhugaadha yoom sin jedhe isa haasa'uu dandeenya. Waa'ee quraanaa beekuuf dhiisuu koo yeroo sanatti hin ilaalla. Yoo naa eeyyamte iyyuu waa'ee quraanaa ammas gaafuu nan danda'a fedhii kee qabattina garuu akka akeetiin hafuurizim jedhanii waan deebi'u barumsas namaan ta'anii akka watti wal caqacaquu irraa namni gidduu tokko jiraate daanyaan jiraate deeqaa qabe ibsaadhaan ibsa introdakshinii qabaate kweeshinii qabaate akkeettiin yoo argiu goone irra caalaa bareedaa natti fakkaata. Amma yeroo na jalaa dhumtee jirti hin jenneeti. Amma waa'ee isaa dhiisitti sana ammas hin jedhetti deebisu. If you want to debate with him, just I can do that. Fair judge between. No, I don't want you, brother. I don't want you. Why not? Because anta ለምሳሌ ወኔ ሚቲ ነሞ ግዱ ገደሰ ሚቲ አመት አመንታ ገም ተቆ ቀባተ ጅርታ መቃቴ ፊ ፌሪንግ ጎቱ ዳኛ ፌሪን ታቱ ገባ ሶ አንተ ዳኛ እንድትሆነኝ አልፈልግም ገሩ ነሚ ግዱ ገደሰ ስሪ ይወጅራት ዱጋ ረቢ ከንገራና ማ ቢኩ ዱጋ ረቢ አኔ ስሪ ከኘ አሰው ደንዴ ስሪቲ አኔ አናቺ የሆነ ጭቃ ለቀባ ነው የሚሆነው ጫወታው። እሺ ደገፈዶ አኒ ዲቤቲ ዋን በርባድረስ የወጅኒን ቀበዳ ገሩ መጫፉ መቁልቁሉ ደገፈዶ አይሽ መጫፉ መቁልቁሉ ከከነራ ኢየሱስ ማናቲ ዋቀቴ ያመንቱ ዋቀተው ኢሳ ዱረና ኢብሲ ሰምቦደ ዲቤቲ የወጅኒን ቀበዳ ጉያ ቀበድ ጉያ ሲፍ ቀበድ ፕሪኮንዲሽን ዲሲቲ ፕሪኮንዲሽን ነው እቺ ማምለጫ መንገድ ናት የሆነ ኦት አከስ ጎቴ ማለ ጀቹ ዲሲቲ ጉያ ቀበዱቲ ጋፋ ሰነላላ አኔ ነመ ፈያ ቀቦ በለይሶ ነመ ኪታበ ኢሳቲ ዋቀሳ ኢብሱን በይን የወጅን ኪታበ የዲቤቲ ቀበዳ ቤኩ ዲሱ ኮ ዋን ቤቱ ተከሻን ቀብዱ በር አሞ ማፎ ለረብስና ማከዘነ ነመና ኢብሱ ማፎ ለረብስና ማፎ ለረብስና አረባ ሚቲ ለማ ቤኩ ዲሱን ኮ ከኒ መዳለሙ Imbeetu ennaan imbeetu baqaasan arrabaa miti kun. Beeku dhiisuu kan inni madaalamu macaafni qulqulluu waan jedhu barsiisaa jira moo barsiisaa jirudha. Ati aanii akkasii kan jedhu jira baan akkas jedhu kan jedhu jira caan kan akkas jedhu jira maqaati jettee miti. Dhaggeeffu macaafa qulqulluutti kan amanu si miti ana gaafan itti amanee dhaggeeffu gaafan itti amanu na baasaa na hawwaaxaa yaashaaggariኛል ብዬ ነው. Kanaafuu gaafsan si deebisu sanarratti hundaa'ee akkas jedhaa siin jedha. Beekuu dhiisuun koo kan ittiin madaalamu siin utuu hin taane barsiisa macaafa qulqulluu namoota itti amananiidhaan madaalama. Kan kee garuu gaafa fakkeenyaaf waa'ee quraanaa akkas jedha gaafan siin jedhu kan ittiin nama madaaltu beekuu dhiisuu koo nama quraana qaree beekutu ittiin nama madaala. Eeshi ammaan tana sa'aan naggeessanii atisi dhugaa kee qabadhuuti quraana kee qabadhuuti dhugaa kee qabadhuuti anis dhugaa koo qabadhe sirritti daanyaan kaa'ame haasofnu piriikoondishinii ka'uu dhiisiiti isa booda amurtaa'u isa booda uummanni amurteessu akkas wayya bar. Amma sa'aan deemaa jiraan jenneeti amma reefuun tana gisee nan gaafii si gaafadhu. ምንም አያደርግም አይጠቅምም ከነ ከሰት መቃቲ ኢብሰ በላ መቃታ ባደ ፊት ደጋደብ ራኒን ደማን ጀነት ያማ ታይሚ ሲፈን ቀባን ማተዱሪ ባደራ ዲቤት ጎዲ ኩኑ አንድ የሮሲ ቀባ ስክሪኒ አትላላ ለማንከሰን ሲዩጂን በርባው ነማ
mirga si amanuu dhiisuun qaba miti. Mirga keetti inni garuu jaalladhamu. Mirgaa kootti fayyadamaa jira. Isin jedhan dubbadhu bar atis ni ilaalta innis ni ilaala. Brother sitti hin amanuu sitti fayyadamuun barbaadu. Mirga kiyya bakka kanarratti wal takaraakkaruu hin qabnu bar. Ayyee bakka sa'aatiin kee itti fufaa bakka. Yeroo gaarii nagaan bula. Ilayas dubbadda jingilcha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam mee jirtu? Maal ni dhabamte? Jirra Allahumma alhamdulillah. Maashaallah baga jiraatte. Amin amin walumaan wali jiraanne. Amin amin. Akkam ree? Ya? Waa'ee Trinity warri Trinitarian warri jedhaman osoo eegalee dura hin turre. Anyways waan jedhee nama faana argumentii dhiyeessuun qabu baroon. Anyways alhamdulillah. Bar Bible maal jedha? Deuteronomy boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti The Lord our God, the Lord is one. Tokkicha lama miti bar. I am Isaias boqonnaa 45 irraa immoo I am God and there is no other jedha. Ani waaqayyoodha ana malee hin jiru bakka. No other ambira hin jiru. No other God. Akkasi. Macaa barra jiru barsiisarra ni jira. And there is jalqaba Bible gaafa jalqaba irratti waaqayyo maaliif maal uumeedha? Wanti waaqaa fi lafa uumeedha. Waaqayyoodha malee qaama essensiidha, personiidha, maal waan akkana hin jiru bar hin jiru akkana. Waan akkana hin beeku Bible hin beeku. Wanni isaan qabatanii deeman sana akkamitti isaaniif galte mee rabbii jaa. Wanni reefuun tana qabatee inni ol baase san nu ibsuudha. Nu ibsuudhaan dura isumaafuu kami galtee fide inni. Amma fakkeenyaaf san akkanattan isin ibsa ammaan waan inni fidee dhufe san bakka itti na dide jechuudha. Ana Alhaadhaa Shee Saabir. Ani Shee Saabir yoon ta'e Saabir maaliif anan ta'u? Naa qabadhaa. Okay, akkanatti qabadhaayyuu. Ani Godfather, Talhaan Godsonidha. Shee Saabir Holy Spirit. Sadan keenyayyuu waaqayyoodha. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Sadan keenyayyuu waaqadha laal. Garuu Talhaan Saabirin ta'u, Saabir anan ta'u, ani Talhaan ta'u, ani Saabirin ta'u. Isinii gara sagaleen koo jira. Akkas jechuun bari mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Keeniyaatii fi mootummaa Masrii jechuudha. Ka Itoophiyaa Masriin bulchuu ka kanama jechuudha. Amma isaan lachuu isaan sadiinuu mootummaa garuu kun Keeniyaadhaa dhufee Itoophiyaan bulchuu kun asii ka'ee Masriin bulchu jechuudha. Amma essensii goonayyuu amma essensii waan jedhan kana essensii waan jedhamu kuni sadan kanatu tokkodha la. In person qaama sadii 3% waan tokkodha jechuudha isaan sun sadan. Kamtu Muhammad Amin, Talhaa fi Saabir tokkodha. Tole. Ani yoon Saabir ta'e Saabir ana maaliif hin taane ree? Okay. Yoo akkas ta'uu baate immoo qaamni sentariyaan biraa tokko jiraachuu qaba kalaale. Waaqa afurtaa yoo akkas ta'e immoo laale. Nuti sadanuu wallahi mataan ilma namaan fudhatu kana. Hinumaayyuu. Yoo Talhaan ana ta'e ani maaliif isan ta'u?
inni yoo Ustaz Sabir ta'e Sabir maalifiin Talhaan ta'ure. This is it. Kun waan hin taane waan mataan ilma namaaf hin fudhanne jechuudha. Never ever. Tasumaayyuu. So warri tiriineetariyaan warri konfiraansiin waan kana decide godhan hin fudhatanii. At the same time anis waaqa isaan sun lamaanis waaqa. Okay. Waaqummaan sadan keenya waaqa yoo taane ani maaliif Talhaan ta'ure maaliif innis waaqa waan ta'eef. Ani maaliif Ustaz Sabirin ta'u Ustaz Sabiris waaqadha so. Ammaati isaanuma sadiin kana keessaa tokko isaan lameenuu ni hoogganani ajajaasi ni ergataasi. Isaan lameen garuu tokkicha san ergachuu hin danda'an ajajuus hin danda'an. Wallahi garuu wal ajaa'ibaati. Yoo maali mataan hin fudhatu kana never ever. Tasuma. Gadin naman seenu.